Artistii jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Taaddalee Gammachuu wallee haaraadhaan dhufaa jira. Haashamaan harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan siniin jecha har'ammoo odeeffannoo haaraa fi hedduu kan namatti tolullee akkasumas illee gurraan dhagoo fi akkasumas illee dhaggeef baay'ee namatti tolu tokko isinii qabannee dhufnee jirra. Egaan daawwattoota keenya amma xumuraa qophii keenyaatiin wajjin dura warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo akkuma beekamu chaanaalii kana subscribe gochuun jalqaba. Isarratti immoo artistii keenya jaallatamaa fi beekamaa kana yoo jaallattan koomentii jalatti jaalala keessan ibsaa fi kanarratti dabalatee immoo artistii keenyaaf sirba kana sooshaal miidiyaa qabdan YouTube, Facebook, Telegram akkasumas illee TikTok irratti illee viidiyoo kana kukkutudha. Gagadhiisaa isiniin jenna. Viidiyoo kana yoo kukkuttanii achirratti gagadhiistan artistii keenya jaallatamaa beekamaa kan ta'e Artist Taaddalee Gammachuu sirba isaas haaraa kanarratti hedduu baay'ee fayyaduu danda'a jechuudha. Uummata hedduu akka inni goofe egaa daawwattoota keenya gara viidiyootis naa dabarsu. Akkuma beekamu artistiin keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Taaddalee Gammachuu kanaan dura hundumti keessan iyyuu beektu artistiin keenya sirba hedduu baay'ee kan namatti toluu fi akkasumas illee jaalala hedduu uummata bukkeetti kan qabudha jechuudha artistiin keenya kuni. Egaa amma immoo akkamittiin simatu siniin jecha artistiin keenya ammas dhufeera kunoo siniin jechaara. Hojii haaraa qabadhee akkasumas hedduu kan namatti toluu fi kan nama bohaarsu qabadhee dhufaan jira siniin jechaara daawwattoota keenya. Egaa akkumas fuulduratti argaa jirtan artistiin keenya kuni sirba mata dureen isaa nama Artee kan jedhu sirba haaraa fi hedduu kan namatti tolullee qabatee dhufaa jira jechuudha. Egaa akkamittiin simatu siniin jecha warroonni artistiin keenya kun akka inni dafee dhufuu barbaadan koomentii jalatti lakkoofsa tokko barreessuu hin dagatina. Egaa artistiin keenya kun sirba isaa haaraa nama Artee jedhu kana maskii mangeejuun wajjin hojjetanii kan dhufaa jiranidha jechuudha daawwattoota keenya. Sirbi kun yoom dhufaa fi eessatti dhufa kan jettaniif immoo artistiin keenya akkuma dubbate YouTube chaanaalii mataa isaatii qaba. YouTube chaanaalii isaa sanarratti akka dhufudha jechuudha artistiin keenya kun. YouTube chaanaaliin isaa hordoftoota kuma 100 fi isaa ol kan qabudha. Achirratti deebi'ee ittiin dhufa jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafuu achirratti dhaqaatee artistii keenya kana deeggaraan siniin jedha. Egaan daawwattoota keenya gara kan biraadhaan immoo artistii keenya beekamaa kan ta'e kun artistii Taaddalee Gammachuu yoo dhufa kan jettanii yaaddan immoo artistiin keenya kun kan dhufu dhiyeenyuma kana ji'a kana gidduutti kan dhufachaa jira jechuudha. Sirba kanatti immoo kiliipii bareedaa fi hedduu kan namatti tolullee itti hojjedheen dhufaa jira siniin jedha. Egaan daawwattoota keenya artistii keenya kana cina dhaabbadhaa hundumti keessan sappoortii fi jaalala qabdan illee isaaf mul'isan siniin jedha. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoo akkasii yoo barbaadan immoo YouTube chaanaalii keenya kana subscribe gochuun dagatina akkasumas illee laayikii fi sheer gochuun immoo nu cina dhaabbadhaa siniin jenna. Egaan daawwattoota keenya viidiyoon irra qabadde dhufe kana ture amma xumura qophii kootiitti waan daawwataniif galatomaa siniin jecha odeeffannoo kan biraa amma qabannee walitti deebinutti immoo gama kiyyaan nagaatti.